egan oromiyaati baay'ee shaqee karaa rakkoo onnee kojii muudaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuunee kam jirtan nagaa fayyaa isiniin jecha bakki jiraattan isiniin jecha yeroo dheeraaf isin qabadeera hundi keessanuu akkasuma warri YouTube kiyya warri na hordoftan hedduu galatooma akkasuma warri immoo bitaaraan subscribe naa gochaa turtan illee ni jirtanii galatooma isiniin jecha. Saniifuu immoo YouTube kiyyatti deebi'uun barbaada maaliif hedduu na mijaa'udha. Yoo haala tokko nama jaawwate saniifuu itti deebi'uun barbaada waan ta'eef akkana daawwatan abdiin qaba jechaadha. Ammallee wanumaan irra jalqabeerra isinii deebi'a waan barbaadan irra nagaafachuus ni dandeessanii akkasuma immoo waan takka wantoota rifeensaas maaliifuu ittiin deebi'a akkuma dhufii fayyadamu san isinillee ni fayyada jedhee waan yaaduuf ittiin deebi'uu barbaada. Saniifuu walumaa galatti magaalee guutuu buttadhee ittiin deebi'a jechuudha inshallah rabbina laffise akkasuma immoo du'aa inaaf godha. Kan sanirraa fi immoo amma hoo maal qabattee dhufte warri naan jettan yoo jiraattan ta'e ammallee wanti hin qabadhee dhufe yoo jiraate fuula kenna maaliif beeyansi torbee keessatti gizee takka keessaa'u walumaa galatti nama biyya namaa jiru fuulli isaa baay'ee bada jechuudha baay'ee tabalashaa nama hundallee osoo hin taane namoota muraasaaf fuulli isaa inni tabalashaa ana wajjuu jechuudha maaliif gizee o'aatti gizee qorratti akkasuma immoo harka keessanis ijoolleen sa'aatii ammaa kana keessatti of eeggannoo sirriitti godhaa maaliif qorraa hiiqaa gizee dhiixanii wanta takka irratti baay'ee miidhamaa irraa of eeggaa jechuudha. Saniifuu maaliif harka keessan akkuma hiiqaa dhiixanii geessitan wanta takka soo ta'e yoo isinii galee yookaan kushinaa keessaa bo'uun isinitti hatta zayituun illee yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha jedhee yaada. Saniifuu garuu ammaan qabadee dhufee isinitti agarsiisa. Kinoo wanti hin qabadee dhufe yoo jiraate maal isiniif fakkaate damma fuulaaf bareeda bareeda. Saniifuu fayyadamaadha jechuudha. Damma qofas ta'ee dammaa fi roobillee walitti ni danda'ama warri barbaadan yoo jiraatan ta'e yoo biyaansi yoo dammallee injira bituu ni dandeessan jechuudha. Saniifuu isallee fayyadamtanii akkasuma fuulli keessan torbee keessatti gizee takka yoo fayyadamtan yoo isin mijaa'u sirriidha. Biyya namaa kana keessatti nama mijaa'u garuu torbee keessatti gizee takka maa gizee raftanillee hin taane maa gizee kilaasii keessan seentanillee maan taane fayyadamaadha jechuudha. Saniifuu fayyadamaa hundi keessanuu maaliif fuulli keenya gizee hunda akka kan tabalashuu hin ta'inaadha. Saniifuu isinittiin ibsaa anamma garuu akka dhuunfaa kiyyaatitti damman fayyadamuu barbaada. Torbee keessatti gizee takka yookaan gizee lamas yoo na mijaa'e akkasuma jechuudha. Saniifuu fayyadamaadha. Dammi yoo bareeda bareeda. Biyaansi damma normaal damma yoo kadibatu ta'e saa gimmaashallee yoo ta'e haga yookaan yoo bilbila haasoftis ta'e sii galee gizee annoo jettu kana fayyadamaadha. Sii galee kunuu laal damma normaal fayyadamtanii ani garuu damma annooti miti kun akka biyyarraa fide waan ta'eef damma yookaan alaa bitanii sanii miti sun amma qallaadha waan ta'eef jechuudha. Kun garuu biyyarraa fide dhufe saniifini akkas ta'a furdaadha jechuudha. Kunoo fayyadama hin ta'a dira kun qabu bitanii asitti illee fayyadamuu dandeettanii ittiin deebi'uu barbaada waan ta'eef YouTube kiyyallee na jajjabeessaadha. Kinoo waan ofii fayyadamu ammallee ruma deemeen isin ibsa akkuma duraanii isinitti hime sanitti. Ammallee saniifuu rifeensa keessan keessaa irra baay'ee nama kenna duraan irra ciccita akka malee rifeensi jechuudha. Garuu isallee akka fayyadamtanii fi irraan isinii deebi'ee waan takka waan ofii fayyadamu isinitti ibsa waan ofii fayyadamu. Ani waan ofii fayyadamne nama ibsuun barbaadu maaliif jennaan waan ofii in fayyadamne tokko akkamitti namaaf ibsita. Saniifuu akkasiin jedha kunoo kanatti hin fayyadamaa damma jechuudha. Yaa'u gizee takka gizee nama mijaa'u akkasitti fayyadamanii isiniin jedha. Ya Rabbi Allah. Kinoo argitanii jirtan jedhee yaada kunoo
akkanaan itti dibadhe maaliif haasa'u qofaan odoo hin taane yoo rifeensa ta'e malee fuula rakkoon qabu viidiyoon isinii waraabanii garuu rifeensa isinii waraabuu dhabuu mala fiikiyaa qofa fayyadamee achi booda immoo isinii waraabuu dhabuu mala jechuudha rifeensa sanii akkaan itti fayyadamu hinnaafa fideen isinii dhufa rifeensaaf maaliif bareeda maaltu bareeda wanti mana keessaa wanti salphaan wanti yookaan moo isni galee amma miidiyaa kanarratti zayitii bitadhaa maarree ta'a akkas ta'a keessaa kan rifeensaaf akka fakkeenyaatti kiyyaate ta'e yoo ofii kiyyaa hojjedhe yookaan malee zayitii margi fayyadamu yookaan bitee amma akka kobbee keessa nama gurgurasu naga kiyyaatti sodaadha maaliif jennaan harka kiyyaan osoo hojjedheera naaf bareeda jedhesinitti hookaa akkaataan itti hojjedhullee isin agarsiisuu danda'a jechuudha fide inshallah yeroo naa mijaa'e kinoo ammaaf damma argitanii wartan jedhee yaada kinoo xurteedha akkuma argitan kana kinoo maaliif damma kunii jechuudha dammi fuula namaan inni lallaaffisa amma qorra waan ta'eef baay'ee nama ulfaata waan ta'eef kinoo isinitti dheeressu kinoo akkattaan dibadhee isin agarsiisa damma qofa dibadhee jechuudha waan biraan dibanne giin dammaaf bunni illee bareeda walirratti bunni daakamaan dammaaf buna illee walirratti fayyadamaa walitti maktanii yoo hojjetan ta'e dammaaf bunni illee bareeda angise takka damma qofa fayyadamaa angise takka dammaaf buna si angise takka immoo roobi fi bunni illee bareeda kanaafuu fayyadamaadha shamarran keenya jabaadha asumaan nu jabeessaa isiniin jedha turtii gaarii inshallah viidiyoo biraatti illee isinitti deebi'a waan rifeensarraa turtii gaarii isiniin jedha